raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Caamsaa 28 bara 2022 akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raadiyoonii Dirree Shaggar irraa oduu keenya sanbata galgalaa isin dhageechifna. Oduu kan isinitti himu'an Gurmeechaa Gammachuuti. Mariin biyyaalessaa waraanni bilisummaa Oromoo fi qaamoleen qabsoo hidhannoo gaggeessaa jiran keessatti hirmaanne bu'aa akka hin buusne hayyuun siyaasaa Jawaar Mohaammed ibse. Aanaa hidhabuu abootetti manguddoon tokko waraana mootummaa Bilxiginnaan ajjeefaman. Aanaa Liiban Cuqqaalatti waraanni bilisummaa Oromoo xaa'oo qonnaan bultoota firuun dhaga'ame. Kanneen jedhan hangafoota oduu keenyaarraati amma tokko tokkoon isinitti hima. Biyyattiin waraana keessa otoo jirtu mariin biyyaalessaa gaggeeffamuu akka hin dandeenye fi waraana bilisummaa Oromoo dabalatee qaamoleen qabsoo hidhannoo gaggeessaa jiran keessatti yoo hin hirmaanne marichi bu'aa buusuu akka hin dandeenye hayyuun siyaasaa Jawaar Mohaammed ibse. Durataa ittaanaa fi itti gaafatamaan hariiroo alaa Koongireesii Federaalawaa Oromoo Jawaar Mohaammed turtii waggaa lamaa booda turtii miidiyaalee OMN fi Ubuntu jedhaman waliin taasiseen biyyattii keessatti waraanni gaggeeffamaa osoo jiru dhaabni isaa Koongireesii Federaalawaa Oromoo marii biyyaalessaa gaggeessuun rakkisaa ta'uusaa hubachiisee mariin biyyaalessaa hunda hammate gaggeeffamuufis mootummaan waraana bilisummaa Oromoo fi qaamolee hidhatan kanneen biroo waliin mari'achuuf of qopheechuu akka qabu dubbateera. Haal duree jalqabaatiin waraanni dhaabbachuun akka irra jiraatu hunda caalaa akka itti amanuu fi ejjennoo kaafa'oo akka ta'es kan hime hayyuun siyaasaa kun mariin biyyaalessaa gaggeeffamuuf dubbatamaa fi jiru kun fashaloofnan carraa biraa argachuuf rakkisaa ta'uu waan maluuf of eeggannoodhaan itti adeemamuu akka qabus akeekkachiiseera. Ce'umsi siyaasaa dhufee tare sirnaan hoogganamuu dhabuun Oromiyaa fi kaaba biyyattiitti tasgabbiin akka dhabamuuf sababa ta'uusaa kan eeru hayyuun siyaasaa kun wal waraansi ammaan kana Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru haalan gaddisiisaa ta'uusaa dubbateera. Rakkoo siyaasaa biyyattiitti dhalate ofumaa furachuun dadhabamee humnoonni alaa harka isaanii keessa akka cuuban taasifamuun rakkinicha furuu caalaa hammeessaa akka jiru hubachiiseera. Waraanni Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru haala kanaan kan itti fufu yoo ta'e biyyoonni xixiqqoon dhalachuudhaan biyyattiin waraana mo'amaa fi mo'ataa hin qabne keessa seenuu dandeessi jechuun jabeessee kan akeekkachiise Jawaar Mohaammed adeemsa siyaasaa kallattii dogoggoraatiin gaggeessuudhaan wal qabatee biyyattiin waraana keessa galuun diinagdeen burkutaa'uusaa eega eeree booda diinagdee kanas deebisanii dandamachiisuuf haala siyaasaa sirreessuun dirqama akka ta'e gorseera. Liiban Jaarsotu qindeesse. Godina Shawaa Kaabaa aanaa hidhabuu abootetti manguddoon maqaan isaanii obbo Biqilaa Gaarii jedhaman waraana mootummaa Bilxiginnaatiin ajjeefamuun ibsame. Miseensa maatii keessaa qeerroon tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himetti milishoonni mootummaa Bilxiginnaa aanaa dharraa fi warra jaarsorraa garas deeman Caamsaa 25 bara 2022 akka biyyaatti toora sa'aatii 4tti ragaa tokko malee ABO Shanee waliin hidhata qabda jechuun bakka isaan loon eeganitti abbaasaa obbo Biqilaa Gaarii rasaasan ajjeesanii namoota biroo reebuun dararuu dubbata. Godina Shawaa Kaabaa aanaa hidhabuu aboottee ganda Haroo Calanqoo Goottii Calanqoo jedhamu keessa maqaan abbaa kiyyaa Biqilaa Gaarii Haasaa kan jedhamudha. Naannawaa sa'a afurii irratti kan ta'u ajjeese immoo milishoota aanaa darraatti irraa dhufanii kanneen aanaa warra jaarsota irraa dhufanidha. Sababni isaan ajjeesaniif shaneedha. Shanee fa'aa kan labsu maatii kee shaneedha. Ilmaan kee shanee keessa jiru fa'aa jedhanii kan ajjeesanidha. Isaaniin kun namni tokko illee waan inni qabu jiru sababa tokko malee maqaballeessiidhaan shaneedha jechuudhaan waan akkasii Abbaasaa obbo Biqilaa Gaarii ajjeesuu maddiitti namoota hedduu ukkaamsanii akka deeman kan hime qeerroon kun namoonni kunneen yeroo ammaa maalirra akka jiran hin beeknuu jedha. Namoota ukkaanfamuun fudhataman keessatti obbo Guutaa Tolaa fi ilmi isaanii Barrasaa Guutaa akka argaman himee
Walumaa galatti haalli nageenya aanichaa yaaddessaa waan ta'eef uummanni qeerraa baqatee bosona keessatti akka argamu hime. Keenya naannoo kanaa baay'ee yaachisaa kan ta'e amma laal abbaan biyya malee kaleessa kan ajjeesan malee namoota hedduudhaan lakkoofsan hagam akka ta'e kan hin beekne kanatti fuudhanii deeman ajjeesuu bidiisuu isaanii kan hin beekamne baay'eedha. Kana biraan namoonni tokkollee amma mana buluullee baay'ee yaaddoo ta'ee jira amma uummanni baqatee bosona keessa kan jiraatu. Abbaan ilmaa isaan beeka inni baarra isaa guutaa jedhama abbaan immoo guutaa tolaati. Isaan kana qophaa'uutu qaba namoota qabamanii fuudhamanii deeman. Dabalataanis namoonni hedduun reebicha qaamota mootummaa kanaan miidhamuu himee kanneen saanjaan waraanamanii du'aaf jireenya gidduutti argamanillee akka jiran dubbateera. Namoota kanneen keessaa Wasiilasaa, Obbo Bokii Gaarii, Warquu Tashoomaa, Dabalaa Baallamii fi Abarraa Mangee kanneen jedhaman saanjaa milishoota kanneeniin diddiramanii rakkoo hammaataa keessa akka jiran ragaa ba'eera. Namoota kan du'ee fi kan fuudhamanii deeman malee namoota jiraachuu isaanii ganaa darbaani kan hubeedhaaf waraannamanii isaan uleedhaan caccabsanii jirantu jira beeka. Abbeeruma kiyya kan ta'e Bokii Gaarii kaasatti tokko Warquu Tashoomaatti tokko Dabalaa Baallamii fi Abarraa Mangee kan jedhamu. Wabii Waaqotu gabaase. Godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalatti xaa'oo mootummaa mana kuusaa keessatti qabee taa'anii ture waraanni bilisummaa Oromoo uummata afiruu jiraattonni raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Maddi raadiyoonii Dirree Shaggar bakkasii odeeffannoo nuuf kennan akka jedhanitti waraanni bilisummaa Oromoo aanicha keessa socho'u xaa'oo mootummaan gatii fooyyechee qotee bulaa firuu osoo qabu mana kuusaa keessatti qabee taa'anii ture caamsaa 25 fi 26 bara 2022 qonnaan bultoota ganda Agamsa Roggichaa, ganda Daglagalaa Jiddaa fi ganda warra jaarsatiif qoodeera. Bara kana mootummaan gatii xaa'oo akka malee ol kaasuudhaan uummanni bitachuu dadhabee callisee taa'aa osoo jiru waraanni bilisummaa Oromoo humnaan mana kuusaa xaa'oon itti kuufamee jiru cabsuun jiraattota ganda sanaa qofaaf naamusaan hiruu himanii nama ganda biraatii dhufe kamuu akka dhoowwatan himeera. Kanas kan godhaniif gatiisaa mootummaan haa qaalachuuyyuu malee xaa'oon gandoota aanichaa hunda akka jiru hubachuudhaan akka ta'e himanii garuu immoo gandoota aanichaa keessaa addatti jiraattota ganda Ilmoo Cuqqaalaa isin aba'oo shanee qallabdu jechuun isaan qofa kophaatti akka dhoowwatanis itti dabaluun eeraniiru. Gocha waraana bilisummaa Oromoo kana dhaga'uun kan rifatan kaabinoonni mootummaa Bilxiginnaa waraana gara gandoota kanneenitti hedduminaan bobbaasuun xaa'oo fuutan deebisaa jedhanii uummata dararaa akka jiranis himanii uummanni of eeggannoo gochuu akka qabus dhaamaniiru. Oduu keenya ittaanuun gaazexeessituu sabboontuu Ahimad ajaja qaama oliirraa dhufe jedhameen hidhamuun ishii dhaga'ame. Gaazexeessituun dhaabbata televezyiinii FIB sabboontuu Ahimad qaamolee nageenyaa mootummaan qabamtee waajjira poolisii magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo iddoo addaa Labuu Muuziqaa Safar jedhamutti hidhamuun ishii dhagahame. Daarektarri ittaanaan televezyiinii FIB Magarsaa Waaqumaa yaada raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodeen akka ibsetti gaazexeessituun dhaabbata televezyiinii FIB caamsaa 25 bara 2022 galgala hojiirraa baatee gara mana isheetti otoo galaa jirtu sababan beekamneen qaamolee nageenyaa meeshaa waraanaa hidhataniin qabamtee magaalaa Finfinnee waajjira poolisii Labuu iddoo addaa Muuziqaa Safar jedhamee beekamutti mana hidhaatti darbatamtee jirti. Sabboontoonni dhuguma akkuma sooshaal miidiyaa irratti miidiyaa hawaasummaa adda addaa irraan keenya irratti akkuma argitanii kaleessa galgalaadha lafa hojii ishee dhaabateetu gara qeetti galaa jirtu gara mana isheetti daandii irratti humna sababa hin beekamneen kan isheen qabamte poolisootaan jechuudha. Kanumaan dhiirota lama turan poolisoota uffatuma seeraa uffatanidha. Isaan qabanii gara waajjira poolisii naannoo Gamoo Labuu jedhamutti fudhatanii kanumaan hordofnee gaafa ilaallu dhuguma achumatti geessanii waajjira poolisii Nifaas Silk Laaftoo naannoo Gamoo Labuu jedhamu kanatti argamudha. Muuziqaa Safar yookaan naannoo muuziqaa jedhamee safara beekamudha. Hidhamuu gaazexeessituu sabboontuu Ahimadiin wal qabatee hooggantoonni dhaabbatichaa sababa ittiin hidhamtee fi qaama kamiin to'annoo jala akka oolte adda baasuuf hordoffii taasisaa turaniin waajjira poolisii Labuutti qorattoonni yakkaa dhimmicha akka quba hin qabnee fi ajaja qaama oliitiin to'annoo jala akka oolte itti himamuu itti aanaan daarektarri dhaabbatichaa Magarsaa Waaqumaa himeera. Qabaa jedhamni ajajadha. Ajaja gubbaarratti kenname waan maal jedhanii kanumaan sababa isaan bariinidha kan bulle jechuudha. Hordoffii keenyaan sababa isheen hidhamteef seeraan maaltiin jedhamee gaafatamteetta hagayoona akkan gaafatamne nutti himte qaama ishee gaafate akkan jiru maaliif akka hidhamte eenyu akka ishee barbaade homaa illee ittiin himne jechuudha. Kana booddee eenyu maaliif qabamte eenyutu qabee kan jedhu gaafannee turre warra qorataa yakkaadhaanii hin beeknu sababa isaa nutis qaama baree booda baruu dandeessu amma garuu nun akka adaraatti qabnee jedhanii
Gaazexeessituu Sabboontuu Ahimad hanga FIB keessa turtetti naamusa gaazexeessummaan kan hubattuu fi dambii fi bulmaata miidiyaalee biyyattii kabajuun hojii ishii raawwachaa akka turte kan hubachiise hoogganaan dhaabbatichaa. Sagantaan gaazexeessituun tun qopheessitu sagantaa bashannanaa dhimmoota siyaasatiin waliin qabanne ta'uu isaatiin maaliin akka shakkamtillee beekuun rakkisaa ta'uusaa dubbateera. Sagantaa gaazexeessituun kunis sagantaa isheen irra hojjettu kutaa sagantaa bashannanaa irra hojjetti. Dhimmoota siyaasaa wal qabatanii kan wanti sagantaa isheen hojjettee beektu sagantaa isheen harkaa qabdus hin jiru. Kanumaan alatti immoo sabboontuun gaazexeessituu cimtuu namoota gaazexeessummaa qabdudha. Haga nu bira jirtutti haga nu bira turtetti jechuudha. Namoota gaazexeessummaa seera miidiyaa biyya kanaatiin ala baate haga nu bira jirtutti guyyaa tokkollee hojjettee kan hin beekne ta'uu miidiyaan keenyas kan hin hojjennee fi isheen somaallee gaazexeessummaan ala baate waan isheen hojjette hin jiru jechuudha. Namni yakka raawwachuuf shakkame kamuu to'annoo seeraa jala oolfamee qoratamuun sirrii ta'ullee qaamoleen nageenyaa adeemsa seeratiin ala gaazexeessaa karaarraa dabsanii mana hidhaatti darbachuun walabummaa pireesiif danqaa jabaa ta'aa jiraachuu obbo Magarsaan hubachiiseera. Namni tokko tarii yoo yakka hojjeteera ta'e seeraan barbaadamuun isaa qabamee seeraan gaafatamuun isaa namni mormuu jira jedhee yaadu sabab isaa seerri kan jiraateef kan uumameefis namni seera jalaatti olaantummaa seeraa jala eenyullee haa ta'u gaazexeessaas haa ta'u nama kamiyyuu olaantummaa seeraa kabajee seera jala namni jiraachuu kan qabu. Namni yakka hojjete tokko yakka hojjeteetiif waan balleesse beekee adabamuun hidhamuun gaafatamuun qabamuun yoo jiraate namni kamuu kan mormuu miti. Haalli walabummaan miidiyaa kan jettu xiqqoo nama yaaddessaa sabab isaa qaamni nuti barbaade tokko gaazexeessaa tokko bakkeerraa qabee gara hin barbaadamta jedhee ajaja mana murtiin alaa seera tokkoon alaa qabee deemuun isaa yaaddessaadha walabummaa miidiyaa waan ati jetteefi. Dhumarrattis ogeeyyiin miidiyaa seeraa fi dambii bulmaata abbaan taayitaa biroodkaastii biyyattii miidiyaaleef baase kabajanii hojjechaa jiran hanga yakkan hojjennetti mirgi isaanii kabajamuu akka qabu kan gaafatu Magarsaan gaazexeessaan daangaa mirga isaaf kenname keessatti dhiibbaa tokko malee walabaan hojjechuu qabaa jedheera. Qaamni inni ilaallatu dhimma walabummaa miidiyaa biyya kanaa kabajamuutu irra jiraata. Namni haga seera hin cabsinetti haga seera biyya kanaa haga seera biroodkaastiin biyya kanaa baase kabajee hojjetutti gaazexeessaan bilisummaan isaa eegamee hojii walabaa hojii tajaajila uummataa kana hojjechuu qabaadha. Odeeffannoon waa'ila hojii gaazexeessituu Sabboontuu Ahimad irraa arganne akka mul'isutti ammoo gaazexeessituu tana kaleessa waaree booda magaalaa Finfinnee waajjira poolisii Labuurraa gara magaalaa Bishooftutti dabarsuun dhaga'ameera. Waldaan gaazexeessitoota hidhamuu gaazexeessituu Sabboontuu Ahimad ilaalchisee ibsa baaseen gaazexeessituun adeemsa seeraa fi ajaja mana murtii tokko malee sababan beekamneen qabamtee hidhamte tun hatattamaan akka gadhiifamtu gaafateera. Liiban Jaarsotu gabaase. Oduu keenya xumuraatiin humnoonni Tigraay maqaa booji'amtoota waraana mootummaa Bilxiginnaa dhiifamaan gadhiisanii ifa godhan. Lola kaaba Itoophiyaatti humnoota Tigraay fi waraana mootummaa Bilxiginnaa gidduutti taasifame irratti booji'amtoota humnoonni Tigraay dhiifama taasisuun gadhiisan hordofee maqaalee loltoota gadhiifamanii kanneenii ifa gochuusaa waraanni humnoota Tigraay beeksise. Odeeffannoon fuulbarruu miidiyaa hawaasaa Dimtsi Wayyaan irratti caamsaa 27 bara 2022 bahe akka agarsiisutti loltoota mootummaa Bilxiginnaa lola kaabarratti booji'amanii turanii fi torban darbe keessa dhiifama TPLF'n gadhiifaman 4,000 ol ta'an keessaa maqaaleen loltoota hedduu ifa ta'eera. Mootummaan Bilxiginnaa loltoota isaa humnoota Tigraayin jalaa booji'aman kunniin quba akka hin qabnee fi waraanni garichi booji'e jedhee agarsiisuu kansaa akka hin taane irra deddeebiin beeksisaa tureera. Waraanni mootummaa sadarkaa loltuu idileerraa hanga hoogganaa waraanatti booji'amee otoo mul'atuu fi mootummaan Bilxiginnaas tolchee otoo beekuu waraana kiyyaa miti jedhee haalus humnoonni Tigraay loltoota mootummaa Itoophiyaa 4,000 ol ta'an ji'oota dheeraaf erga tursiisaniin booda dhiifamaan gadhiisuun hubatameera. Mootummaan Bilxiginnaa dhiifamaan gadhiifamuu booji'amtoota kanaa boodas ibsa baaseen namoonni gareen juuntaa dhiifamaan gadhiiseera jedhu waraana mootummaa akka hin taanee fi uummata nagaa naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa butaman akka ta'anii fi sabaa fi sablammoota duraan naannoo Tigraay keessa jiraachaa turanidha jechuun waraana isaa akka hin taane yeroo lammaffaaf haaleera. Humnoonni TPLF eenyummaa fi odeeffannoo booji'amtoota dhiifamaan gadhiifamanii keessaa kanneen namoota hedduu maqaa guutuu naannoo godina aanaa sadarkaa barnootaa fi odeeffannoo biroo waliin ifa kan godhan yoo ta'u booji'amtoonni dhiifamaan gadhiifaman kunneen wal waraansa naannoo Tigraayin alatti gaggeeffame irratti kanneen booji'aman ta'uu mirkaneessaniiru. Kanneen lakkoofsan 6,000 ol ta'anii fi lola Tigraay keessatti gaggeeffame irratti booji'aman immoo qoratamanii seeratti dhiyaachuuf akka jiran ibsaniiru.
Booji'amtoota dhiifamaan gadhiifaman keessaa dubartoonni daa'ima xixiqqoo hammatanii harkaa qabanii fi kanneen ulfaanii jiran hedduun akka jiranis ibsamaa tureera. Qindeessaan Wabii Waaqoti. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduun ammaaf qabanne kanuma qophii keenyaaf waliin turtii gaarii qabaadha. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya akkasumas maatiin raadiyoonii Dirree Shaggar hunduu baga ayyaana hundeeffama raadiyoonii Dirree Shaggar kan waggaa tokkoffaatiin isin ga'e nus ga'e. Raadiyooniin Dirree Shaggar imala isaa waggaa tokkootiin haalawwan qabatamoo impaayera Itoophiyaa keessatti raawwatamaa turan addatti immoo jiruu fi jireenya uummata Oromoo irratti xiyyeeffachuun dhimmoota Oromiyaa keessatti raawwataman irratti odeeffannoo si'aawoo qabatamoo fi belbeltuu ta'an dhiyeessuudhaan sagalee uummataa ta'aa kunoo har'a ga'eera. Kana malees dhimmoota jajjaboo uummata Oromoo fi Oromiyaa ilaallatan giddugaleessa godhachuudhaan sagantaalee adda addaa kanneen akka nadhii aadaa, seenaaf seexaa, hubannoo beektotaa, haqaa fanqii, cimmisa miidiyaa, lafaaf lafee fi kan yaada keessan keessummeessaa ture sagantaa isin maal jettuu torbanitti al tokko qopheessuun isiniif dhiyeessaa yoona ga'eera. Raadiyooniin Dirree Shaggar sagalee uummata Oromoo ta'uudhaan imala isaa waggaa tokko yoo ayyaaneffatu gammachuu olaanatu itti dhaga'ama. Gara fuulduraattis aantummaa ummatichaaf qabu jabaatee itti fufuun sagalee uummata Oromoo haqa irratti hundaa'ee akka ta'u asumaan waadaa gala. Haala sadarkaa addunyaa madaaluun dandeettisaa gabbisuun fedhii ummatichaa giddugaleessa godhachuudhaan qabsoo bilisummaa ummatichi taasisu keessatti ga'ee isaa ba'uuf kan duubatti hin deebine ta'uu ni mirkaneessa. Raadiyooniin Dirree Shaggar tamsaasasaa raadiyoonii dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiilooheerzii 15,415 irratti galgaluu akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii tokkorraa eegalee haga sa'aatii tokkoo fi walakkaatti qaamolee hawaasaa Oromoo fageenya Oromiyaa irratti argamaniif dabarsuu maddiitti dhaggeeffattootaa fi daawwattoota miidiyaalee hawaasaa kanneen akka yuutuubii, feesbuuk akkasumas ispootifaayi fi teelegiraamidhaan fayyadamaniif suur-sagaleedhaan dabaaluun tamsaasuu irratti argama. Egaa yaadni isin nuuf kennitan qeenyi dadhabinaas ta'ee kan jabinaa hojii keenya fuulduraatti kan nu cimsu akka ta'e abdachaa kan hanqate akka itti guunnuuf kan jabaaten immoo daran akka itti cimnuuf yaada qeeqaa fi hubannoo waliigalaa raadiyoonii Dirree Shaggar irratti dhiyeessuu feetan lakkoofsa waasaappii raadiyoonii Dirree Shaggar duwwaa tokko 443 fayyadamuudhaan sagaleedhaan waraabuun yookaan barreeffamaan dhaamsa akka nuuf keessaniif isin jajjabeessuun gumaacha hirmaannaa keessanii fi turtii waliigalaa waliin qabaachaa turtaniif galata isiniif galchina. Hin dagatinaa yaadas ta'ee qeeqa qabdan lakkoofsa waasaappii raadiyoonii Dirree Shaggar duwwaa tokko 443 irratti sagaleedhaan waraabuun yookiin barreeffamaan dhaamsa nuuf kaayuun hirmaattota keenya ta'a. Nutis sagalee waraabdanii nuuf ergitanis ta'ee kan barreeffamaan nuuf dhiyeessitan qophii addaa hundeeffama waggaa tokkoffaa raadiyoonii Dirree Shaggarii sababeeffachuun qopheessinu irratti qindeeffannee isin dhageessifna. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii cabsine afaan Oromoo. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.